Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Oduu gammachiisaa oduu ajaa'ibaa takka YouTubein seera haaraa baase, seera bareedaa, seera nama hundaafuu ta'u saatii 4 dura saatii 5 dura kan inni waan kana ifa baase jechuudha. Waan bareedaa nuuf qabatee dhufee jira. Seerri haaraa inni fide kun maal inni? Hoomii keenya irratti waan nuti oonii godhachuu qabnu tokkotu jira. Hoomii irra yeroo seennu viidiyoon ofiin taphataa argina. Duraan illee inni jira wanni kun amma maal godha YouTubein wanni sun YouTube keenya guddisuudhaaf yookaan immoo akka viewutti lakkaa'amu ifa baase. Duraan kan nuti irra deemaa olii gad deemaa ilaallu kun akka viewutti hin lakkaa'amu ture. Yeroo viidiyoo tokkorra dhaabne ofiin taphata amma viidiyoon yeroo ofiin taphatu duraan illee ni taphata ture. Amma garuu akka viewutti lakkaa'amu nu godhee jira. Kanaafuu wanni isin YouTube Studio Chrome irratti analyst jalatti argitan kun isin dinquun qabu jechuudha. YouTube Studio Chrome analyst jala yeroo dhaytan autoplay view in the home feed will now be treated as a view. When determining CTR, this may change your reported CTR. Waan jedhu gubbaarratti argitu. Kanaafu yeroo waan kana argitan takarifachuun qabdanii jechuudha. Waan ajaa'ibaa waan bareedaa nuuf fidee dhufe. Hoomii irratti viidiyoo namni osoo irra hin tuqin yoo viidiyoon taphate viewuun keessan isiniif dabala. Akkasuma guddina chaanalii keessaniitiif baay'ee bareedaadha. Oonii godhachuu qabdu hundi keessanuu seetingii YouTube keessaniirra YouTube bilbilarra seentanii profaayilii keessanirra tuytu oonii godhachuudhaaf sanaan booda setting ka jedhu irra tuytanii settingii jala settingii irra erga tuytanii booda general ka jedhu jira general irra tuqattu general ka jedhu settingii uma jala jira sanaan booda playback in feeds ka jedhu kun jira playback in feeds kana oonii godhattu always on takka ka wifi irratti qofa taphatu always on irra keessu playback in feeds ka jedhu jechuudha oonii achuma irratti daataadhaan isa ta'u wifi dhaanis namaafis taphachiisuudha jechuudha. Xiqqoo si irra dhaabannaan ni taphata. Settingii seentu profile irra tuytanii sanaan booda general jira general irra seentu sanaan booda playback in feeds ka jedhu kana tuytanii always on ka jedhu irra kaayyattu jechuudha. Sanaan booda tokkoon viidiyoon isin irra dhaabattanu achuma irratti taphataa jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha keessattuu YouTuberoota xixiqqoo baay'ee bareechee sirriitti fayyada. Maaliif YouTubein hoomii irratti viidiyoo gadhiisa. Osuma irra tuqin yeroo namni viidiyoocha irra taru achuma irratti nutti agarsiisa jechuudha viidiyoocha. Yeroo viidiyoochi taphachuu jalqabe viewun nuuf gala. Seera baay'ee bareedaadha waan hunda keenya fayyadu oonii godhaati itti fayyadama sirriitti nu fayyada. Seerri haaraa YouTubein har'a saatii 5 dura baasee kana fakkaataa akka isin irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.